ya lammaan urraadhu ya araadhu wayaa biyya yookaan qeerrottani ya gaafan jedhu dabballoon no viidiyoo bariitusa feesbuukiidhaan maal jedhan beektu namoonni qaamaan illee beeku gurbattii kana qajeelfamni kan kennamuuf asmaraarraa jedhani dhaabni hin galle gaafsan gurbattiin kun shalee abaa'ooti jedhan nan eeggadhe guyyaa dabballoonni abaa'oo shane gurbattii kana viidiyoon qajeelfamatti kenneedhan Waktu kau silitin, aluntin ani kes saja, busy thanu miti karena aku bakabada. Sila yerooni jatan kana caalun jiru Oromoon ijaaramuudhaaf. Warreen bilisoomne tanimu ani wala boobne jenne bilisoomne irra jedhe malee. Bilisummaaf walabummaa gargar baasaa laala jechuun miidiyaan na fuuldura jiraafani. Abbileen Oromoo maal argatanii yoo jenne carraa wal ijaaruun namni kamuu ogummaa qabuun bilisummaadhaan ijaaramuudha. Waggaa 3-4 dura barbaannu akkamitti sooromuu dandeenya? Barbaannu immoo akkamitti yoomuu dandeenyaanis mirga. Mallattoo jijjiirama kanaati jechuudha. Qabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarra. Daafiin malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha baankii yeroo baay'ee maal jechuu barbaaddennaan inni malkaa dhagaatti dhalate gudar warra miidhaqanyiitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree gudar gabaa oole warri kolbaamu gorfoo gararraan ijoolleen tokkee kuttaa'een beektu warri miidhaqanyiitu malaan rakkisu amma kolbi kun gaafa ija dhagawasii gadee kaatee walakkaa gala jidduutti rakkate gaaf tokko warri midhaafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha. Daafiin dhaabbilee lamaan kana ummata miskiina harka duwwaa qabsaa'ee jijjiirama kana fide jidduutti rakkisaa jira jechuudha. Akka nuti tasgabboofnee of ijaarree egeree biyyattii kanaa maal goone kamirra gorre kamiin haleeli jennaan irra kanniin kanaaf inni kun jalqabbii gaariidha doktar mariin kun itti fufuu qabda jettaniittu inni karaa nagaatiinis qabsaa'u inni karaa qawwee gatee galeeras kana gara fuulduraattis namni kadhanii jedhus yoo jiraate waliin taatanii yaa artistoota Oromoo raabuleen asham jenne gara fuulduratti gatti ijaaramnu karaa diinagdeetiin karaa maaliitiin biyya kana akkamitti ceesisuu akka dandeenyu isarratti enerjii guutuudhaan akka deemnuuf isin waliin taatanii akka qajeelfama walii laannu malee qoba qobaatti ammoo maal kanaaf akkasuma godha kana booda dhugaa haasa'uudhaaf ummanni keenya tokko ta'eetu qabsoo kana kanaan ga'ee dhaabbilee lamaaniif immoo kan dhaabbilee hafaniif tokkotan nutillee garaa buleen waan barbaanne gochuu dandeenya jechuun barbaada itti yaadeen immoo kanaaf immoo itti guuta xinnoo tureen kan carraa